Akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB raadiyoo yeroo tanaaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Oduu tanaa wajjin daraartuu Shaamiiti. Ilmaan Oromoo sababa tokko maletti hidhuu dararuun ajjeesuun akkuma itti fufetti jira jaan keessattuu maqaa shanee ja'uun dargaggoo hanga manguddootti dararamaa fi hidhaaf saaxilamaa jiraachuu dhagahama. Wallagga Bahaa jidduu gala ayyaan bakka ja'amutti waraanni mootummaa afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru sababa obboleessa keessantuu shanee keessa jira jechuudhaan dargaggoo Birruu Moosisaa jaamu fi akkasuma wendee nama jaamu ajjeesuu maddeen keenya OIB'tti himaniiti jiran. Guutuu gabaasa kana akka ta'utti isiniif dhiyeessina. Ilmaan Oromoo sababa tokko maletti hidhuu dararuu ajjeesuun akkuma itti fufeetti jira. Keessattuu maqaa shanee ja'uun dargaggoorraa hanga manguddootti waraanni mootummaa biyya bulchaa jiru akka malee uummata nagaa akka dararaa jiru guyyaarraa guyyaatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Muddee 28 bara 2020 Wallagga Bahaa Gidaa ayyaanaa bakka ja'amtutti waraanni mootummaa afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru dargaggoota lama obboleessa keessantuu oboo keessa jira jechuudha mana gabbaasanii akka ajjeesan maddeen keenya OIB'tti himaniiti jiran. Dargaggoonni ajjeefame kun muddee 28 reefki dargaggoota lamaanii argamuu maddi keenya kun kan nuuf hime yoo ta'u dargaggoonni obbolaa tahan kun obboleessa keessantuu shanee wajjin hojjeta isaantuu waboo keessa jira jechuudhaan kan ajjeefaman ta'ullee dubbatan. Sababa tokko maletti maqaa obboleessa keessantuu waboo keessa jira jechuun kan ajjeefaman yoo ta'u dargaggoonni ajjeefaman kun maqaan isaanii Birruu Moosisaa fi wendee nama jaamu yoo ta'u muddee 27 bara 2020 galgala manaa fuudhanii kan deeman ta'ullee dubbatan. Muddee 27 bara 2020 erga manaa fuudhamaniin boodatti bakka biraa geeffamuun ganda jajawaa jaamu keessatti ajjeesanii gatanii akka turanillee dubbatan. Reefka isaanii namoota naannoo saniitiin argamee maatiif geeffamee jiraattoota naannichaa tokko yaada isaanii akka nuuf geetti mirkaneeffachuu dandeenyeeti jirra. Reefki namoota kanaatiis guyyaa arraantanaa jechuudha muddee 29 bara 2020 bakka hawaasni naannoo argamanitti akka gaggeeffamus nu hubachiisaniiti jiran. Godina Arsii Lixaa Ona Dodola haadha warra Mahammad Raasiyaa tan jaamtu ijoollee sadii waliin sababa abbaa warra isii miseensaa baatee qofaaf dhiyeenya kana hidhanii mana hidhaatti mirga wabiitiin kan gadhiisan ta'uu ni beekama. Haadha warra Muhammad abbaa warra keetii iddootti awwaaltee fidi jechuudhaan poolisiin badhaadhinaa guyyaa arraantanaa muddee 29 bara 2020 mana jireenya isiitti addee Raasiyaa fi ijoollee isii sadii waliin qabuudhaan buufata poolisii magaalaa Dodolaatti hidhuu maddeen keenya nuuf gabaasaniiti jiran. Dilaakteera olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa kan ta'e Dr. Tedros Adhanom haalli nageenya biyyattii haalaan na yaaddeessee jira jechuudhaan dubbateeti jira. Guutuu gabaasa kanaa Mahammad Abdusalaam akka ta'utti isiniif dhiyeessa. Daarektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Tedros Adhanom haalli nageenya Itoophiyaa hammaachaa jira jechuun kan isaan yaachisu ta'uu ibsan. Sadaasa sidii humnoonni TPLF fi buufata waraana raayyaa ittisa biyyaa kaaba Itoophiyaa haleeluu sababeeffachuun lola naannoo Tigraayitti dhalate walqabate mootummaan Itoophiyaa TPLF loogee jechuun kan isaan himatu Dr. Tedros Adhanom barri 2020 akka dhuunfaatittis bara rakkisaa ture jedhan. Ibsa raawwii hojii bara 2020 dhaabbata fayyaa addunyaa ilaalchisee dhimma waliin gahiinsaa talaallii qophii weerara dhibee haaraa fi dhimmoota kaaniin walqabatan irratti ibsa kenname keessatti Dr. Tedros bara faranjootaa xumuramaa jiru akka dhuunfaatti akkamiin akka ibsan gaafatanii kan isaan dubbatan. Barri 2020 hunda keenyaaf bara ulfaataa ture gaddisiisaadhaas jedhan. Anaaf ammoo akka dhuunfaatti COVID qofaa miti. COVIDitti dabalataan barri 2020 ulfaataa kan ta'e biyyi tiyya Itoophiyaan rakkoo keessa waan jirtuufidha jedhan. Miseensa TPLF duraanii kan turan hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Tedros aangoo isaanii kana qabachuun dura ministeera haajaa alaa fi ministeera fayyaa Itoophiyaa turan. Dhalataa naannoo Tigraay kan ta'an Dr. Tedros lola mootummaa federaalaa fi mootummaa seeraa kabachiisuu jedhee waamamuun humnoota TPLF waliin gaggeesseen yaadda'uu fi maatii isaanii achi jiran argachuu akka hin dandeenyallee himanii jiran. Lolli gaaga'aan sun
biyyatoo kaaba Itoophiyaa naannoo dhaloota koo Tigraayitti gaggeeffamaa jira. Obboleessa koo quttisuu dabalatee maatii hedduun achii qaba. Amma bakka isaan jiran hin beeku jechuun himan. Tajaajilli qunnamtii erga lolli naannicha keessatti gaggeeffamuu eegale hanga yeroo dhiyootti magaalaa Maqalee dabalatee naannolee muraasatti deebuu addaan citee jira. Aangaan kunis sababa tajaajilli qunnamtii adda citee waan jiruuf argachuu akka hin dandeenye dubbatan. Akka waan koronaan gahaa hin taane kunis dhukkuba dabalataa natti taheeraa jedhan. Obboleessi kiyyaa fi maatii isaanii qaama hawaasaati kan jedhan Teediroos haalli jiru hammaachaa waan jiru waa'een biyya kiyyaa guutumatti na yaachiseeraa jedhan. Ji'a lama dura akaakayyuu ta'uu isaanii himanii waan akkasii gaafa ilaalan ammoo rakkoolee gurguddaa lamaan kana keessattillee abdiin akka jiru kan yaadan ta'us himanii jiran. Tibba lolli mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF eegale ajajaa waraana Itoophiyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa Teediroos Adaanoo TPLF looguun meeshaa waraanaa akka argataniif yaalii hedduu gochaa turan jechuun himatanii jiru. Gama ummata Itoophiyaa goree namoota kanneen akka balaaleeffataa hin eegnu isaaniin gargaaruuf waan hunda gochaa turan. Biyyootii ollaa waraanichi akka babal'atuuf duula gaggeessaa turan jechuun komatanii turan. Akka isaan meeshaa waraanaa argatan hojjechaa turan jechuun qondaalli mootummaa kun Dr. Teediroos ammoo himannaa isaan irratti dhiyaate fuula tiwutarii irratti deebii kennanii gartuu tokko qabatee deeggaraa jechuun komiin irratti dhiyaate sobaa jechuun haalanii jiran. Gartuu kiyya yoo jiraate daandii nageenyaati. Addunyaan martuu fayyaadhaaf nageenya akkasumas ammoo nageenyaaf fayyaa barbaadanii jedhan Teediroos. Qaamoleen lamaanuu waraana qabbaneessuun nageenya buusuu qabu jechuun yaada dhaabbata biyyoota gamtoomaniif dhiyeesse akka deeggaranis ibsaa ture. Gama kaaniin baruma xumuramaa jiru kana keessa weerara COVID-19 dafanii addunyaa hin beeksifne jechuun pirezidaantiin USA Donald Trump waliin atakaaroo keessa galanii turan. US deeggarsa dhaabbatichaaf gootu adda kutuufis doorsiftee miseensummaa keessaas baatee turte. Oromoonni Walloo sababa tokkoon malatti humna liyyuu hayliitiin hidhaa fi dararaaf saaxilamaa jiraachuu maddi keenya OIB'tti himan. Akka maddi keenya kunjootti Oromoonni Walloo diinaan marfamanii kan jiranii fi daangaa Affaariin lolli irratti kan baname ta'ullee akkasumas liyyuu hayliin naannoo Amaaraa mootummaa dabalatee Oromummaa isaanii qofaaf akka isaan dararaa jiran dubbatan. Guutuu gabaasa kana akka taantu isiniif dhiyeessina. Oromoonni Walloo sababa tokkoon malatti humna liyyuu hayliitiin hidhamaa fi dararamaaf saaxilamaa jiraachuu maddi keenya OIB'tti himan. Akka maddi keenya kunjootti Oromoonni Walloo diinaan marfamanii kan jiranii fi daangaa Affaarii fi daangaa Amaaraa irratti lolli irratti banamee kan jiru ta'ullee dubbatan. Kana malees liyyuu hayliin naannoo Amaaraa mootummaa dabalatee Oromoota Oromummaa isaanii qofaaf akka isaan dararaa fi ajjeesaaf saaxilaa jiran hima. Maqaa garaagaraa itti moggaasuun dargaggoota qaroo sabaatan hedduu akka dararaa jiran dubbatan. Guyyuma kaleessaatu gaafa muddee 28 bara 2020 galgala sa'aatii 3 fi daqiiqaa 30tti humni liyyuu haylii naannoo Amaaraa qeerroowwan 3 qabanii akka hidhanillee hima. Qeerroowwan 3 magaalaa Baatee irraa baajaajii yaabbatanii osoo gara bakka mana jireenya isaanii Coqoriitti galaa jiranii liyyuu hayliin qabdee akka hiite maddi keenya kunni hima. Bakki isaan itti qabaman bakka hawaasa Barrii Jaamtutti qeerroowwan kun 3 maqaan isaanii Mahammad Saidii fi Abduu nama jedhamuu fi akkasuma Mahammad Abduu kan jedhamudha. Qeerroowwan kun sababa tokko maletti meeshaa daldaltu jechuudhaan maqaa isaan hin qabnetti baasuudhaan gara mana hidhaa akka galchanii dubbatan. Yeroo ammaan tana mana hidhaa Kombolchaa Gumrukaatti dabarsanii akka dararaa jiranillee hima. Manni marii naannawaa Beenishaangul Gumuz yaa'ii ariifachiisaa har'a taa'ee mirga himatamuu dhabuu miseensota 4 irraa kaasuu kominikeeshinii naannichaa beeksiseeti jira. Guutuu gabaasa kanaa Mahammad Abdusalaam akka taantu isiniif dhiyeessa. Manni maree naannoo Beenishaangul Gumuz yaa'ii ariifachiisaa har'a taa'ee mirga himatamuu dhabuu miseensota 4 kaasuu kominikeeshinii naannichaa beeksise. Xumura waggaa dabaree eegalee naannoo lixa Itoophiyaatti argamu kanatti yeroo garaagaraa ajjeechaan jumlaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa turee jira. Torban dabare gaafa roobii barraaqaan haleellaa godina Matakkal aanaa Bulaan ganda Baakuujiitti raawwatameen lammiileen nagaa 207 ol ajjeefamuu mootummaan ibsee jira. Ajjeechaan kun
muummicha ministeera Abiy Ahmed qondaaltota mootummaa olaanoo federaalaa fi naannoo waliin ta'uun rakkinicha furu naannicha deemanii marii gaggeessanii bulanii guyyumatti aanu kan raawwate. Ajjeechaa kanaaf hidhattoonni naannichatti socho'an kan shakkaman yoo ta'u mootummaan tarkaanfii fudhateen hidhattoota 40 ol ajjeesuu beeksisee jira. Tarkaanfiin alaa caasaa mootummaa keessaa kanneen jiranii fi badii kana keessaa qooda qabu jedhamee kan shakkame torballee to'achuu beeksisee jira. Rakkina godinichatti mudate kan hammeesse hogganoonni kan irratti qooda fudhatanidha jechuun miseensonni mana marichaa dubbachuun isaanii gabaafamee jira. Yaa'ii riifachiisaa manni maree naannichaa har'a taa'een kanneen mirgi himatamuu dhabuu irraa ka'ee keessaa bulchaan itti aanaa duraanii naannichaa obbo Adigoo Amsaayaa keessa jiru. Obbo Adigoon waggaa dabre Itoophiyaa bakka bu'uun Iswiidinitti gaggeessaa itti aanaa misiyoonii ta'uun muudamanii turan. Isaan ala obbo Shifarraw Calliboo, obbo Girmaa Manii fi obbo Araggaw Baalbiid kanneen mirga himatamuu dhabuu isaanii irraa fudhatamedha. Obbo Shifarraw Daayireektara duraanii Eejensii Saayinsii fi Teknoolojii naannichaa yoo ta'an, obbo Araggaa Baalbiid immoo kana dura hoogganaa godina Matakkal keessa turan. Mirgi himatamuu dhabuu isaanii erga ka'ee booda ammaan achi yookaan ammaan booda abbaa alangee naannichaan himannaan irratti banamaa jaamee eegamaa jira. Miseensonni mana maree ajjeechaa raawwateen gadduu isaanii lammata mudachuu akka hin qabnee fi kanneen qe'eerraa buqqa'an tasgabbeessuu fi qe'eetti deebisuun akka barbaachisullee ibsanii jiru. Shaggar kibba lixaa magaalaa Walisoo irraa qeerroo Diiniyaas Alaamuu kan jedhamu waraanni mootummaatiin qabamee hidhamuu dhagahameeti jira. Diiniyaas qabsoo Oromoo keessatti bara barnoota isaarraa irra deddeebiin nama ari'amaa turedha. Akkasumas nama asoo kutaa 12 baratu koree abaa'oo godinichaa ta'ee asoo tajaajilaa jiru yeroo meeqa hidhamee dararamaa kan jiru ta'uu dubbatan. Jiraattonni naannawaa daangaa Itoophiyaa fi Suudaanitti kan dhiyeenya sochii waraanaa keessatti mul'ataa jiru irratti miidhaa wayita dhaqqabu. Namoonni hedduun qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'uu bulchaan godinaa Gondar lixaa beeksiseeti jira. Guutuu gabaasa kana akka taa'umtisniif dhiyeessina. Jiraattota naannawaa daangaa Itoophiyaa fi Suudaanitti dhiyeenya kana sochii waraanaa keessatti mul'ataa jiraatan irratti miidhaan qaqqabu namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'uu bulchiinsi godina Gondar lixaa beeksise. Biyya Suudaan gama kaaba lixaa Itoophiyaa daangeessitee lafa daangaa biyyoota lamaan daangeessitu kanatti lafti magariisa qonnaaf oolu biyyoota lamaan waggoota dheeraadhaaf wal dhabsiisaa ture. Bulchaan godina Gondar lixaa obbo Dassaalany Xaasow BBCtti akka himanitti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 4 irratti miidhaa yoo dhaqqabu, namoonni 2 ammoo kan du'an ta'uu fi kanneen 1,700 ol ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'uu dubbate. Haleellaa dhaqqabe hordofuunis qonnaan bultoonni 200 olti kan dhiyaatan qabeenya isaanii yeroo dheeraadhaaf horatan loltoota Suudaaniitiin manca'uu jechuudhaan dubbate. Ministeerri beeksisa Suudaanii loltoonni biyya isaanii naannoo daangaa biyyoota lamaanii irratti lafa qonnaan bultoota Itoophiyaatiin qabamee ture jaaman keessa harka caalu to'achuu dubbachuu isaanii sanbata dabre Reuters gabaaseeti ture. Rakkoo kamiyyuu mariin furama jennee amanna jedha ministeerri odeeffannoo Suudaanii Feesal Saala. Haa ta'u malee loltoonni keenya lafa keenya deebisuuf itti gaafatamummaa isaanii ni bahu. Kanaaf ammatti lafa Suudaan keessaa harka 70 kan ta'u deebisnee qabatnee jirraa jechuun Reutersitti himan. Obbo Dassaalany akka BBCtti himanitti waraanni Suudaan iddoowwan wal falmii daangaa irratti argamanitti haleellaa dhaqqabsiisuu kan eegalan xumura ji'a onkololeessaa keessa ture jechuun dubbate. Suudaanota sochii onkololeessa 27 eegaluun qabeenya irratti miidhaa qaqqabullee namarratti miidhaan dhaqqabe waan hin turreef jechuun dhimmicha osoo hin barreessin to'achuuf yaalee ture jechuudhaan bulchaan godinaa kun dubbate. Haa ta'u malee loltoonni Suudaan bakkeewwan tokko tokkotti to'achuu isaaniif wanta kaanis akka dhaabuu qaban mariitu kan himan obbo Dassaalany ta'us ergas itti himamutti himu. Sadaasa 3 fi 4tti bakkeewwan haaraa qabachuu kaambiiwwan qonnaan bultoota gubuu fi midhaan qaqqabsiisuu hanga kaleessaa itti fufee jira jechuun dubbata. Bulchaan godina Gondar lixaa kun akka ja'anitti tarkaanfii loltoonni Suudaanii naannichaa walitti aansuun fudhataniin jiraattonni buqqa'uu isaanii akkasumas qabeenyi manca'uu himu. Qabeenyi qonnaan bultoota garagaraa maashiiwwan manneen kuusaa fi midhaan gubanii kan hafe immoo walitti qabanii fudhataniiru. Oomisha bishingaa fi jibrii funaananii fudhataniiru jechuudhaan dubbate. Sababa haleellaa raawwatameen badiin dhaqqabe birrii miliyoona 1 kan tilmaamamu jechuudhaan obbo
Dassaalany dubbateeti jira. Ganda xiqqoo Saalaan Barri jaamtutti kan tilmaamu qonnaan bultoonni 400 hanga 500 kan ta'an keessa jiraatan turan amma qe'ee isaanii gadhiisanii akka bahan teera. Kanaanis maatiin 1,750 ta'an buqqa'aniiti jiranii jechuun dubbate. Gama kaaniin loltoonni biyyattii tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhachuu Rooyitersitti kan himan ministeerri beeksisaa Suudaan xumura torbaan dabree walitti bu'iinsa qabbanaa'uu himanii ture. Saalaa itti dabaluunis gabaasni tika Suudaan akka mirkaneessatti Saalaa humnoonni loltoota Suudaanii warreen kan leenjiif hidhannoo humna idilee qabu malee milishaa mitii jechuun walitti bu'iinsa humnaa kam waliin akka ta'e akeekanii turan. Daangarratti yeroo garaagaraatti walitti bu'iinsi akka dhalatee turee fi salphaattis furmaata argata akka ture kan himan bulchaan godina Gondar lixaa inni amma garuu adda jechuudhaan dubbata. Inni amma haleellaawwan waraanaa ijaaramee hiriirsuun meeshaa waraanaa guddaa dabalamee kan raawwateedha. Dabalataanis bakkeewwan kan duraan gahan hin beekne qabachuu fi karoorfata jechuudhaan dubbatan. Hawaasni naannichaa walitti bu'iinsa akka hin seenne yaalii gochaa akka jiran kan himan bulchaan godina Gondar lixaa kun haalli kun mootummaan furmaata yoo hin arganne gara kallattii biraatti akka qajeelee yaaddoo jiru jechuun dubbatan. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Diinaa Muftii torbaan dabre BBCtti akka himanitti biyyoonni lamaan dhimmicharratti sadarkaa mootummaatti mari'atanii turanii jira. Rakkina dhalateefis fedhii mootummaa Suudaanii miti jechuunis caasaa mootummaa naannoo daangaa jiru kan raawwateedha jechuun himan. Rakkoo daangaa irratti dhalate hordofee biyyoonni lamaan torbaan dabre guyyaa lamaaf Kaartumitti marii gaggeessanii turan. Jiila Itoophiyaa muummee ministeera Abiyyi Ahmad itti aanaa Dammaqaa Mokonnaniin kan durse ta'uu dubbate. Bakkeewwan Itoophiyaa fi Suudaan daangeessanitti rakkoon lafni naaf mala jedhu jiru. Kanaanis yeroo garaagaraatti daangaa irratti walitti bu'iinsi akka dhalatu gabaafamaa ture. Mootummaan biyyoota lamaanittis rakkoo yeroo dheeraadhaaf ture kana furuuf koomishinii daangaa waloo hundeessanii marii gaggeessanii murtee dhumaarra osoo hin gahin hanga ammaa tureeti jira. Tole gaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya amma gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Injifataan dorgommii pirezidaantii US Joe Biden ejensii nageenya biyyoolessaa murteessuu ta'an sirna bulchiinsa Tiraamp harkatti akka miidhaman jechuudhaan dubbateeti jira. Guutuu gabaasa kanaa Mahammad Abdusalaam akka ta'antti isiniif dhiyeessa. Injifataan dorgommii pirezidaantummaa USA Joe Biden ejensiiwwan nageenyaa biyyaalessaaf murteessoo ta'an sirna bulchiinsa Tiraamp harkatti akka miidhamaniiru jedhan. Bidenii fi gareen isaanii aangoo fudhachuuf yeroon torban 3 wayita hafetti odeeffannoon barbaachisoo kanneen akka muummee ittisa biyyaarraa yeroo yeroon dhiyaachuufiin irra jiru isaan gahaa akka hin jirre qomatanii jiran. Biden amajjii 20 aangoo kan fudhatan yoo ta'u Tiraamp injifatamuu isaanii amanuu didaa turan. Filannoo kanaan injifachuun isaanii erga ibsame akka sirna biyyattiitti odeeffannoowwan murteessoo nageenyaa biyyaan wal qabatan argachuu kan qaban ta'us torbanootaaf odeeffannoon kun dhiyaachaafii hin turre. Wiixata kaleessaa komee kana erga dhiyeessanii hoogganaan ittisa biyyattii kan yeroo Christopher Miller aangoonni haala ogummaa bu'uureeffateen adeemsa ce'umsaa irratti hojjechaa jiru jedhan. Muummeen ittisaa hojjettoota 400 caalan waliin gaaffii fi deebii 164 gaggeesseera. Ragaa abbaa fuula 5,000 kan gareen Biden dursee gaafate caalu dhiyeesseeraa jedhan obbo Miller. Dubbi himaan muummee ittisaa Pentaagoon garee Biden waliin iftooma guddaa akka qabu ibsee jira. Biden gama isaaniin ibsa isaanii tiwutarii gubbaa kaa'anii muummee ittisa biyyaa fi waajjira bulchiinsaa fi baajetaarraa danqaan isaanii mudachuu himan. Ammaan tana dhimmoota nageenyaa murteessoo irratti bulchiinsa aangoo gadhiisurraa odeeffannoo hunda argachuu hin jirru jedhanii kan dubbatan. Kuni ilaalcha koon gaafatamummaa dhabuun ala waan ja'amu hin qabus jechuun dubbatan. Gareen isaanii waraanni biyyattii guutuu addunyaarra jiru haala irra jiru beekuu akka fedhuu fi burjaajjiin gama kanaan mudatu diinotaaf carraa uumaa jedhan. Ejensiiwwan nageenyaa biyyaa waliin hojjetan bulchiinsa ammaa yeroon aangoo isaa xumuramaa jiruun akka hin miidhamneeraas jechuun dubbatan. Hedduun isaanii hanqina nama gahumsaa qabu, hamilee qabuu fi sirnaan hoogganamuu dhabuun miidhamneeraa kan jedhan. Tiraamp filannoon booda guyyaa muraasa booda ture hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa Mark Esperin aangoorraa kan kaasan. Sababni isaa immoo mormii jibbaa sanyummaa balaaleffatu dhaabsisuuf Esper loltoota hin erguu jechuu isaaniitiin. Tole gaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti kan goolabamu ta'a hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.